Akkam jirtu ilmaan Oromoo bakka jirtan hundaatti nagaan isiniif haa ta'u. Egaa maalinni har'aa wanti an qabadhee isiniif dhiyaate dhimma dookumentii Oromooti. Oromoon dookumentii hedduu akka qabu tokkoon keenya beekna, qubas qabna. Waa'ee dookumentii Oromoo irratti gaafa haasofnu garuu dookumentiin kun eessa jira yookaas eessa taa'aa jennee yaada keenya keessatti wal gaafachuun hin hafu. Maalinni har'a waa'ee hambaa seenaa kana irraa kan dubbadhuuf kan na kakaasu dhibee guddaatu nurra jira, ba'aa guddaatu nurra jira. Ba'aan guddaan nuti har'a ofirraa kaasuu hin dandeenye nurratti golboobee jira jechuudha. Oromoon karaa fedheenuu wal argee waliin dubbachuu qaba. Keessa isaatti waan isarraa eegamu tokko deebii laachuudhaaf cimuutu nurra jira jechaadha. Bara kana keessa wanti nurraa eegamu inni guddaan maalinni nuti tokkoon keenya waa'ee seenaa galmeessuu irratti fuuleffachuutu nurra jira. Seenaan maalii isa jedhuuf immoo hambaa seenaa hedduu isaa qorachuu dandeessu, ilaaluu dandeessu. Barreeffamaan, suuraadhaan, sagaleedhaan, viidiyoodhaan, mukarratti, dhakaarratti kan barreeffamu cufti isaa kan ol taa'u sabaaf kan ta'u seenaa jedhama. Seenaan kun immoo eenyuudhaan kuufama yoo jettan dhaloota lubbuudhaan jiruun kuufamuu qaba. Eessatti isa jedhuuf immoo bakka hin balfanne, bakka hin ligidoofne, bakka hin caccabne, bakka hin bannetti walitti qabamuutu irra jira. Egaa wanti ittiin falmatan seenaa keessaa argamuu danda'a. Kana jechuun hambaan waan baay'ee kan kaleessa seeraan lafti, dacheen, namni, manni, bakki jiraatan cufti waan nyaatan cufasaa kun kan kooti yookaan lafti kun kan kooti, dachee kun kiyya jettee falmachuu yoo barbaadde seenaan yookaas hambaan kan ol sii kaa'e irratti hundaa'uu danda'uu qabda jechuudha. Kanaaf immoo maaltu nu barbaachisa? Afaan, aadaa, sanyii, safuu, sabaa jechuudha. Kana hunda of keessatti kan qabatan. Egaa bara kana keessa gara teknooloojiitti yoo as deebine maaltu nu sodaachisa yookaas maaltu nu falma? Kan nu dura dhaabbatu maaliin? Sanaafuu maal gochuutu nurra jira? Nuti yoo har'a diina waloo irratti wal faana kaanee fuuleffannee jirra moo walii keenya irratti deebinee wal duuba lafa walitti qotaa jirra? Isa kana isiniifis gaaffii haa ta'u. Mee gara dhimma seenaa yookaas immoo galmee ol kaa'uu yookaas hambaa seenaa qusachuu irratti yookaas immoo kuusuu irratti maal akka jedhu gara boodaatti isiniifan dhiheessa. Bal'inaan akkasin obsaan dhaggeeffattanis abdiin qaba. Maaligaa amma wanni guddaan tokko kanan isin yaadachiisuu barbaadu, maaliif seenaa kuusna yookaas immoo seenaan maaliif nu barbaachisa? Waa galmeessuun, waa ol kaa'uun, viidiyoodhaaf suuraalee garaagaraa, oduu yeroo garaagaraatti darbu, gaaffiif deebii namoota waliin yeroo garaagaraatti darbu ol kaa'uun nu barbaachisa. Akkamitti ol keenya isa jedhuuf booda irratti isiniifan dhiyeessa. Maaliif nu fayyada isa jedhuuf garuu dursa waan marsaan intarneetaa nurratti hojjechaa jiru keessaa waan akeekkachiisa cimaa nutti kennuun irra jiruu fi nus wal taanee diina waloo irratti fuuleffachuu kan qabnu isin dhageessisuun barbaada. Gara fuula kanaatti baga nagaan dhuftanii. Egaa akkuma argitan mallattoo diimaa gaaffiidhaan shoobame ilaalaa. Kana jechuun dhiiga jechuun immoo kan nama sodaachisu ta'uu isaati jechuudha. Egaa har'a abdiin maal jechuuf deema? Akkasiin jettan quban qaba. Viidiyoo kana yeroo garaagaraa walitti qabuudhaan funaanuudhaan Oromoo irratti maaltu dubbatama? Warri Oromoodhaaf dubbatanoo eenyu fa'i? Waa'ee Oromoo maal hojjechaa jiru? Warri Oromoo irratti dubbatanoo warra kam? Warri har'a lubbuun jiran jettanii keessa deebitanii akkasii yaadattaniif. Egaa kana yaadachuu qofaa miti. Maal hojjechuu qabnaa isa jedhus irratti wal gaafannaa jechuudha. Egaa kottaa dhaggeeffadhaa, daawwadhaa. ለምሳሌ ከቅንጅት በምርጫ 97 ቅስቀሳ ወቅት ከዛም አልፎ ኦሮምኛ ከአማርኛ ጎን የስራ ቋንቋ ይሆናል ብሎ አደባባይ በፕሮግራም ተጽፎ ነበርና ምን የሚያሳስብ ነገር አለ ብዬ ነው እስከዛ ደረጃ ተሄዷል ነው። እነዚህ ነገሮችም ተብሎም እንኳን በወቅቱ
አንተ ዝም ብለህ በፕሮግራም ውስጥ ጨመርከው እንጂ የጨመርከው ታክቲካል ለሆነ ነገር እነሱን ለማማለል ሌላ ጊዜ በሞዞር ልትል አይነት ነገር ሁለተኛ በመገንጠል መልኩ የሚደረገው እንቅስቃሴ ፍለፊት ያለ ምንም አድርባይነት የትም ሊወስድ የማይችል እዛ አካባቢ ኦሮሚያ የሚባል ነፃ የሆነ ግዛት ተመስርቶ በኢኮኖሚ እየበለጸገ በቋንቋውን እየተጠቀመ ባህሉን እያሳደገ የሚሄድ አንድ አገር ነፃ አገር መመስረት የሚባለው ነገር በኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ ሊመጣ የማይችል Egaa akkuma dhageessan waa lama hubattaniittu har'a waa'ee afaanii waa'ee daangaa isaan kun lamaan baay'ee jireenya dhala namaatiif barbaachisoodha. Namoonni kun yeroo kana waraabanii kallattiidhaan qilleensarra oolchan tarii Oromoo sabni jedhu waa'ee ofiisaatii hin dhaggeeffatu yookaas immoo waan daawwatu yookaas waraabee waan ol kaa'u ittiin fakkaata. Kana marsaa intarneetii har'a yoo barbaanne arguudhaaf nutti cimuu danda'a. Sababiinsaa yeroo dheeraadha. Namtichi gara harka mirgaarra argitan kun har'a mana hidhaa keessa jira. Haa ta'u malee mana hidhaa keessa jiraachuunsaa saba isaa keessaa dhalateef qabsaa'u isaati. Sun jabina kan isaati. Egaa maaf qabsaa'a? Akkamitti qabsaa'a? Inni guddaan sodaan inni of duraa qabu maalinni yookaas immoo dhugaan inni namatti baasee himoo maal fakkaata isa jedhu ilaala. Namni kun nama bara dheeraadhaaf qabsoo saba isaatii qabsaa'aa ture. Sabni Oromoo saba isaa sanaaf akkam akka inni sodaachisuu fi maaliin immoo akka sabni Oromoo gowwoomfamullee namni kun dubbateera. Tarii dhugaan jiru akkasii laata. Uummata Oromoo warri itti siqan yookaas immoo warra ofitti qabanii waliin gara taayitaatti ba'uudhaaf adeemanii afaan federaalaa goona jedhanii warri yeroo hundumaa nutti mammaakanii tarii nu gowwoomsu laata. Akkuma namichi kun jedhe afaan keenya afaan federaalaa godhanii dugda duubaan deebi'anii tarii maalirratti hojjetu isa kana tokkoon keenya wal gaafachuutu nurra jira. Keessattuu warri har'a Itiyoophiyummaa faarsitanii fi warri gara alagaatti of harkisuudhaaf baay'ee comomiitan eenyu fa'a akka taatan maaliif kanas akka filattan immoo ilaala. Amma nuti kana waraabnee ol kaa'uudhaaf waan baay'ee nu barbaachisa. Kan keenyas akkuma kana kan namni biraan waa'ee keenya dubbatus bor ragaa qabatamaadhaan ati kana jette sabni kun kana jedhe dura bu'aan dhaaba kanaa kana jedhe kanaaf asitti nu barbaachisa asitti nu barbaachisu jenne waan qabatamaatti lafa kaawwachuu dandeenyuu fi jechuudha. Kanaaf dokumentii yookaas immoo seenaa akkamitti ol kaa'uu dandeenya yookaas immoo hambaa garam itti kuusuu nurra jira isa jedhuuf akkuma sana fuulduratti mee waan kana keessaa waan nageenya tilmaama keessa galfataa gara viidiyoo kanaattan isin deebisa. በኦነግ በኩል ለረጅም ጊዜ ሲታገሉ ነበር። ጠመንጃም አላቸው፣ ወታደርም አላቸው። ከነሱ ጋር ያለው ደግሞ ግንቦት ሰባት ነው። ሁኔታዎች ተሳክተው ወደ ማዕከላዊ መንግስቱን የመቆጣጠር ነገር እንኳን ቢመጣ ልክ ህወሓት ኦነግ ላይ ያደረገውን ነገር ኦነግ ግንቦት ሰባት ላይ የማያደርግበት ነገር ምን አለ ብለው ይህንን ስጋት የሚገልጹ ሰዎች አሉና እንዲህ አይነት ክፍተቶችን እንዴት ነው የምታዩት? ከኋላ ልነሳና ኦነግ ጠመንጃ ያለው ኃይል አለው የሚለው ነገር ይሄንን አይነት አሁን በሚባለው ደረጃ ተጽዕኖ ማድረግ የሚችል ኃይል ይሄ ድርጅት አለው ብሎ የሚከራከር ሰው ያለ አይመስለኝም። ምክንያቱም በአደባባይ የምናየው ነገር ነው። ስለዚህ ያ ዝም ብሎ መከራከሪያ ነው ይመስለኛል። የታጠቀና የተደራጀ ኃይል አለውና አሁን ያለው ስርዓት ቢናጋ በዚህ በታጠቀና በተደራጀ ኃይሉ አማካኝነት ለተጠቅላላ ሀገሩ በሙሉ ይቆጣጠር የሚችል ወይ ሌላ ተጽዕኖ ሊያደርግ የሚችል አቅም እንዳለው ተደርጎ የሚቀርበው ነገር ሪያሊቲው ጋር አይሄድም ያለው ውጪ ማለት ነው። እንደጋለኛ አንተም ካለ የትኛው እስካሁን ምን እየሰራ ነው በሚል ጥያቄ አንስተህ መልሱን ታገኘው ይመስለኛል። የዛ አይነት ኃይል Egaa kanaan olitti anis waanan irra deebi'eesinitti himu hin jiru. Keessumatti kan inni kun ilaallatu warra qabsoo itti jirraa jedhanidha. Namoota qabsoo itti jiran qabsaa'ota keessaaf alaa hunduma keessaniif deebiisaa isiniif anniisa. Tarii namni kun waan hubate qabaa laata yookaas immoo nu keessa seenee harka biraadhaan waan nu borci jiranatti fakkaata yeroon taa ilaalu. Tariga humna hin qabu jedhe bara dheeraadhaaf kan Oromoon
hin bilisoomin turee fi kan inni waliin galin tureefis jarreen akkanaa kun keessa beektonni hedduun Oromoo keessa waan jiraniif natti fakkaata. Akka Oromoon humna hin qabne alagaanuu asitti ba'ee kunoo miidiyaa irratti dubbata. Warri kan keenyaa maal jettu deebii akkamii laattu? Isa tokko isa karaa feesbuukiif kanneen sooshaal miidiyaa xixiqqaa garaagaraa irratti as ba'ee dubbatu arrabsu. Isa kana ni tuffattu. Inni kun gatiin qabu odeessituudha jettan. Inni kun immoo hoggana dhaaba tokkooti. Akkasumas immoo akkuma gootota keenya hidhamee mana hidhaa keessatti saba isaatiif aarsaa kaffalaa jira. Gurmuun inni qabsaa'uuf immoo ammallee qabsootti jira. Tarii warri kan keenya gurmuun isaa kanatti makamtanii waliin hojjennaa jettanii kan yaaddanii namni kun yookaas dura bu'aan dhaaba sana akkana gaafa jedhu isin yoo maal jettu? Deebiin keessan maali? Kana seenaadhaafan ol kaa'a. Isin immoo deebii deebisaa. Itti aanee mee namtichi kun immoo maal dubbata laata? Tarii namoota kan maqaa kana namni hin beekne jiran natti hin fakkaatu. Keessattuu yeroo baay'ee waa'ee Oromoorraa bambanee haaree yeroo inni dubbatu namichi kun maaliif saba Oromoo akkanatti jibbee nama jechisiisa? Tarii namicha kana qaamaan itti dhiyaatanii namni waliin teessanii waliin haasoftanii dhugaasaa irraa bartan jirtuu laata? Ilaalaa mee kanagaa sirriitti caqasaatii waan inni jedhu ibsasaa ofii keessaniif ofii fiikaa dhala keessanittis seenaa kana dabarsaa. አሁን አማካኝነት ሻዕቢያና ወያኔ በሰጡት መመሪያ ልቦለድ መጽሐፍ ጻፈ። ያ ልቦለድ መጽሐፍ አኖር የተባለ ጀግና ፈጠረ። ስለዚህ ያንን በሐውልት መልክ ማድረጋቸው ኦሮሞዎቹ ታሪካቸውን አለማወቃቸው ነው። ተስፋዬ ገብረአብ የ23 ዓመት ልጅ የኢትዮጵያን ታሪክ ቀርቶ የታዳባውን ታሪክ የማያውቅ በሻዕቢያ የተሰጠው ያላቸው ምነው የኦሮሞ ልጅ በጻፈው ብሎ አብሃለካ ምስክር ሰጠ ለመጽሐፉ። ያን ያሳየን ባህላቸውን አለማወቃችን። ስለዚህ namtichi kun waan honnee nama dhukkubsu tokko dubbate. Namni waa'ee Oromoo barreesse barreeffama kitaabaas kan maxxanse ergama namoota biraatiin yookaas qaamota biraatiin jedha. Garuu immoo sabni Oromoo waan inni barreesse sana fudhachuun isaa seenaa sabummaa isaanii waan hin beekneefidha kan inni haasa'aa jiru. Seenaa ofii keenya erga hin beekne nuti akka Oromootti waa'ee Oromoo erga irraa hin beekne akkamitti seenaa namni biraanuu barreesse fudhanna? Tarii namoonni kana gootan tarii jirtuu laata? Keessa deebitanii jecha namtittii kana waan irraa hubattan yoo jiraate dhalootaaf ibsitanii himtanii fi namni baay'een kana dhaggeeffate sammuunsaa tarii gara sodaatti jijjiiramuu malata. Ilmi Oromoo kamiyyuu kana gochuun qabu. Keessa deebi'ee seenaa laalee diinaaf fira adda baafatee waan inni irraa dubbatu kana dhaggeeffachuu qaba. Miidhamuu Oromoon hin miidhamne Oromootu saba biraa miidhee akka jechuutti jira. Mee maaluma jedha itti fufaatii waa irraa caqasaa. በዛሬው ላይ የማያተኩት የዛሬው መሬት ሰጠን። አንደኛ የረካለም አባታቸው አደራጃቸው ሻዕቢያና ወያኔዎች ናቸው። ከሻዕቢያና ከወያኔ ውጭ ህልውና የላቸው። ከዚያቸው ሁሉ እናያቸዋለ። ይህንን ማወቅ ያለባቸው ሀገራቸው እኮ አይደለም ካስፈለገ እና ታሪካቸው ያለማወቃቸው ስለሆነ ያደረገውን ጥሪ አስቁሙ ብለናል። ተጋግመን እንላለን። አማራው ግን የትልቁ ሀብቱ የስነልቦና የበላይነቱ ነው። በስነልቦና አማራው ተጠቅሞን አሸንፎን ስነልቦናው ሁልጊዜም የበላይ ነው። አሁንም የጨነቃቸው ይሄ ነው። ኢትዮጵያዊነት አልሞት ያለው አማራ አልሞት ያለው ስነልቦናው የበላይ ስለሆነ ነው። እነሱ ናቸው በባህላቸው ትንሽ መቁረጥ፣ ጡት መቁረጥ የኦሮሞ እንጂ የአማራው ባህል አይደለም። አሁንም በዚህ ባለንበት ዘመን ጉርጆች ይቆርጣል፣ ይሰልባል። አማራው እንዴት ችሎ ይነሳል። በቁጥር ብዙ ነው፣ ልምድ አለው፣ ታሪክ አለው እና ያ እንዲነሳ እየገፋፉት ነው። የማይሆን ነገር እንዲያደርግ እያደረጉት ነው። የእኛ ኃላፊነት እንግዲህ እንዳትሞት እንዳትጠፋ 22 ዓመት ታግሰሃል። ከዚህ በኋላ ግን በቃ ትገባ ስንል የዛ ጊዜ እንግዲህ ሁሉም ልቡን ያውቀዋል። Anaani kana dhaggeeffachuun xiqqoo natti ulfaata.
egaa sabni Oromoo murtii ofiisaatii haa murteessu. Maaliifan barbaada ol kaa'uu seenaa hambaa kanaa kanan itti dhama'uuf waa tokkotu jira. Sababiinsaa namni kun yeroo inni dubbatu dhaloonni isa boodaan dhalate kun cufti waan inni jedhu kanaan faalamee guddataa jira. Maarree sabni Oromoo namoota akkasii kanaaf dursee deebii deebisuudhaa fi gochaadhaan argisiisuutu baay'ee barbaachisaadha. Waan aadaa Oromoo hin ta'in waan sabni Oromoo ta'e saba Oromootu godhee jedhee yakka ilmaan Oromoo irratti raawwatan harka muraaf harma muraa kan saba Oromoo harka muran kan saba Oromoo harma muran namtichi kun akka waan inni aadaa Oromoo ta'eetti fudhatee waa'ee nurratti achi as deebisee rarraasuutti jira. Waa'ee inni nutti rarraasu kun yeroo baay'ee kan ofirraa kutuu danda'u yoo nuti namoota akkasii kan deebii qabatamaa ta'e itti hin kennin itti hin deebisin bor dhaloonni isaanii akkuma kana afaan hin taaneen nurratti haasa'a nu tuffachaa eenyummaa keenya balleessaa maqaa nu balaaleffachaa nu waliin jiraatu. Jecha isaa keessatti wanta tokko inni guddaan nama guddaarraa sobni akka inni fokkisu namicha kanarratti hin arge. Sababiin isaa maaliif? Waggaa 25 guutuu hammataman jedhe. Waggaa 25 guutuu isin hammanne isin jiraachisnee jedhe. Sabni kamtu saba kamiin hammatee jiraachise? Eenyutu eenyuun hammata? Dachee sana gubbaa kan qubatu saba lakkoofsaan meeqa ta'uudha? Sabni Oromoo hagam baay'ata? Sabni inni irraa dubbataa jiru hangami? Isa kamtu isa kamiin hammate? Kaanee jennaanii jedhe. Olaantummaan keenya inni guddaan olaantummaan saba Amaaraa inni guddaan honneedhaan yookaas immoo yaadaan namoota kaanirra beekumsaan uummata warra kaaniin olitti waan of ilaaluu fi akkasumas immoo jedhee mirkaneesse. Maarre sabni Oromoo kan barate hin qabu moo goota hin qabu moo biyya isaatiif kan dubbatu hin qabu moo eenyummaa isaarraa kan diina lolu hin qabu laata? Tarii mana manaaf deebii kanaa ittanniisa warra gurmuu saboota sana waliin ijaarrattan cufti keessan immoo gaaffii namicha kanaa keessa of kaa'utu isinirra jira. Gaaffiin isaa gaaffii salphaa miti. Namichi tokkichi kun karaa miidiyaa Isaat jedhu kanaan yeroo dubbatu addunyaa guutuu keessatti dhalootaaf dhalootatti walitti dabarsanii walitti maniiru. Egaa har'a firoomni keessan jara kana waliin bor dhala keessaniif garamitti akka inni dhiibu eessatti akka inni isaan galchu ilaalaa. Gabrummaa sadaffaa jalatti kufuuf deemnaa jechuudha. Inni immoo gabrummaa warra xiqqaa jechuudha. Kanaaf egaa mee isinis mee yaada kana haa xumurru. Yaada kana haa dhaggeeffannu. Waan inni jedhurraan booda waan hiiknu yoo jiraate itti deebina. አማሮች የተጠቁት መሰባሰቢያቸው ዘውዱና ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በመመታቷ ነው የሚል ነገር አነሱ። ኢትዮጵያ ዘውድ እንዲመለስ ይፈልጋሉ እርሶ? አይ የኔ የሚለው አጣ እንጂ እፈልገው ነበር። ጃፓን አለ፣ እንግሊዝ ሀገር አለ። በነበሩ በአግባቡ ስርዓት ገንብተው ወደ ኮንስቲቱሽናል ሞናርኪ ቢያሸጋግሩት ኖሮ ዛሬ ለብዙ ዘመናት የአንድነትና የስልጣን ምንጭ ያኖረ ያገለግል ነው። በፍቃድ ነገስት የተገዛ ያ ስርዓት ከግዝባ ነበረ። ያንን ንጉሱ አበላሹት። ግን እንግዲህ ያ የስራ ቋንቋውስ የስራ ቋንቋ አሁን ትምህርቱ ነው። የስራ ቋንቋ አይ ቢያንስ ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ሰው ቢሆን ፍርድ ቤትም የትም በኦሮሚያ ቋንቋ ነው የሚጠቀመው። ቋንቋ እኮ መገልገያ ነው፣ ሀሳብ መግለጫ ነው። የመለጣ አንደኛ አንድ ቋንቋ ስራ አሁን ብታዩ የሚገርም ነገር ተጠቅቶ ያይቻለሁ። ለ10 አመት ሙሉ ያስኖር ምከነ በሚከታተል በአማርኛ የተጻፈውን ወደ ኦሮሚያ የተረጎሙት ያ ቋንቋ ባህል ነው ይባል። የአማራውን ባህል ነው እየተማሩ ያሉት። አማራ ካሉት የኢትዮጵያዊ ባህል ነው ብለው እነሱ ግን ከአማርኛ የተረጎመውን ነገር ወደ ኦሮምኛ ወሰዱት እንጂ የኦሮሞኛውን ባህል አይናገሩም። አንድ ወራን ተጠሩ asirratti isiniinis garaa akkasii nu qoobsunan beeka.
jechi kun dhugumaan waan isin hiikuu hin dandeenyedha jedhee yaadu. Sababiin isaa Itoophiyaa jechuun Amaara jechuudha jechuusaati. Amaara jechuun Itoophiyaadha. Sabni Oromoo afaan Amaariffaa gara afaan Oromootti yommuu hiikkatu afaan Oromootiin waa'ee aadaa saba Amaaraa kan keenya jedheetu amanee barataa of barsiisaa wal barsiisaa jedha. Dhugumaa wal fakkaataa jechi isaa kun sirriidha. Nuti waa'ee eenyummaa keenya afaan keenyaan dubbachuuf hin dandeenyu jechuusaati. Kana jechuun afaanni Oromoo kan baratamu afaan Amaariffaa irraa galagalfatameeti jedhe. Warra afaan barreessitaniifan isiniif dhiisa. Barsiisota, profeesoroota hundi keessan deebii kana deebisuun hojii keessani jechaadha. Sababiin isaa dhalootaaf seenaa ta'ee ol taa'a waan ta'eef. Egaa nama akkasitti saba xiqqeessu, afaan xiqqeessu, sanyii xiqqeessu kanaaf osoo inni lubbuun jiru deebii deebisuu qabna. Erga namichi kun du'e dhaloota isa boodaan jiru dhaloota isarraa waa barate amansiisuun waan baay'ee nama rakkisuuf otoo jiru itti himuun barbaachisaadha. አቶ ተክሌ እንግዲህ የገጠር ሰው ብዙ ጊዜ ከተማ ያለው ሰው ያው ብሔራዊ ቋንቋ ብዙ ጊዜ ይግባባል። የገጠር ሰዎች ወደ ከተማ ሲመጡ የህግ ጉዳይም ሲገጥማቸው በስተርጓሚ ነበር የሚከራከሩት። አሁን ግን ራሳቸው በሚችሉ ቋንቋ መከራከራቸው ምንድነው ጉዳቱ? አንድ ጉዳት አላቸው። የለም ወዳጅ አታጥድ Egaa karaa gama kootii kanan isiniin jedhu kana fakkaata. Dhalootaaf wantan dhiisuu barbaadus dhalootaaf waanan dabarsuu barbaadus isa kana isinis karaa keessaniin dhalootaaf waan dabarsuun isinirra jiru. Ergaan dhalootaaf darbuu qabu maal ta'uu akka qabu akkasinitti yaaddan barbaada. Mana keessanitti ijoollee Oromoo bakka jiranitti dhaamsa walitti dhaamuu ergaa barbaachisaa ta'e kana waliif dabarsuu dhalootaaf ergaa kan dabarsuun baay'ee barbaachisaadha jecha anis karaa kootiin waan narratti argamu waan ana bira jiru waan an ofirraa qabu hunda isiniif dhiheesseera. Waan jiru keessatti immoo nuti of ilaala. Isinis karaa keessaniin dhalootaaf ergaa akka dabarsitan gamanumaan kabajaadhaan isinan gaafadha. Egaame waa'ee dookumentii yookaas immoo kuusaa galmee keenyaa eessa keenya akkamitti qabachuus qabna ragaa boriitiifoo maal nu barbaachisa isa jedhu karaa viidiyoo kanaatti isin deebisa. Isinis viidiyoo kana caqasaa namoota dhimmi kun bira ga'uu qaba jedhaniifis akka isin dabarsitan abdiin qaba. Turtii yeroo gabaabduu kana keessatti waa'ee seenaa ol kaa'uu waliin hubanna. Ulfaadhaa galatoomaa amma gara seenichaatti.